السماء جلالا فأزيد أسراب الغيوم جمالا وألون الدنيا بأجمل بسمة وأكون للخلق. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم جرتان نجيفتو تكينك كيريدا. الحمد لله رب العالمين. فارونك الله تجنة كنجها ولنو ديبس كانت عن سودان وانا نرى راسني هاسو فدو والنبي محمد عليه الصلاة والسلام إرانو هاساني نبي كن نوان جنان غافتوكو صلوات ربي وسلامه عليه. هربا كيستي منابا كيستي رفال لما نتي دفيجان نبيودني واني إسام منابا كيستي أرغن وحي إرائي أكا كينا متي منابا أكا كينتي متي. فكين يف نبينا إبراهيم منابا نغرتي نبينا إسماعيل انقر إجد ربين لفاك إيجنان إنو مقر hatama manaba iyo agartee ilmoo kee gorra isiin jedhan gorra'uun qabdu. Maaliif jennaan manaabni kan kee waahii miti. Ambiyoota manaabni isaanii waahii irraayi beeysa rabbiin itti godhu irraayi. Akkasi addaan baafnee beekuu qabna. Duuba akkasitti nabii kenna manaaba keessatti isaa rafuu hirriba keessatti isaa hirribatti jiru agartee itti dhufanii namni lama itti dhufee fuudhanii naan deemanii je nabiin kenna alayhi salaatu wassalaam. Wayita naan deeman gurbaa tokkorra na fidanii jee nabiin alayhi salaatu wassalaam. Gurbaan sunni ciisaa jedhan. Gurbaa kana namni tokko gubbaa dhaabbataa jedhan. Ka gubbaa dhaabbatu kun dhagaa qabatee mallaa isaa ka gamanaa kana dhahee baqaysaa jedhe. Dhagaan irraa konkolaatee dabraa jedhe. Wayita dhagaan irraa konkolaatee dabru dhagaa san deemee fudhatee deebi'ee ammallee mallaa gamanaa kana dhahee dhoosaa jedhe. Mallaa gamanaa kana dhahee wayittii kun dhoohee dhiini keessaa jige dhagaan konkolaataa dhagaa san fiigee fudhatee deebi'aa jedhe. Wayita deebi'u mallaan dura inni dhahe kun jihaan kallattiin gamanaa inni dhahe kun fayyee jiraa jedhe. Kallattii kana ammallee dhahaa jedhe dhagaa kanaan. Ni baqaysaa jedhe dhoohee dhiini keessaa yaa'aa jedhe. Dhagaan konkolaataa dhagaa fudhatee deebi'ee ammallee mallaa gamanaa kana dhahaa jedhe. Mallaan gamanaa kunillee dhooheetti dhagaan konkolaataa dhagaa fudhatee wayita deebi'u ka gamanaa ammallee fayyee jedhe. Akka kanatti dalagaa jedhe gurbaa akkanatti dalagan tokkoon argee jedhe. Maalumaa gurbaan kun ka akkanatti dalagan kun jennaan bira nuun dabri naan jedhanii bira dabree jedhe. Wayita achi dabru gurbaa tokkotti dhufee jedhe. Ka agartee hokkoo sibiilaa fuudhanii afaan isaa kan akkaanii haga killiyyuu kanatti tarsaasan. Funyaan isaa kanallee fuudhanii haga killiyyuu isaa kanatti tarsaasan. Yoo gama kana jiranii akkasii waliin gahan gama kanatti dabranii asirraallee agartee afaan isaa fuudhanii haga asiitti tarsaasan. Eegana asirraallee fuudhanii haga achiitti tarsaasan. Wayita gama kana waliin gahe gamni gamanaa kun fayyee gamana deebi'ee ammallee hokkoo sibiila afaan keessa kaayee afaan irraa fuudhee haga killiyyuutti tarsaas. Ijarraallee funyaanirraallee fuudhee haga killiyyuutti tarsaas. Akka kanatti kallattii kana cicciraa jedhe. Yoo kana cicciree kaan dabree kaan cicciree geessu kun fayyee jedhe. Akka kanatti dalaganii jedhe. Maaluma gurbaan akkanatti dalagan jedhee gaafadhee jedhe. Bira nuun dabri jennaan jedhanii jedhe. Bira dabree jedhe. Achi bira yoo itti dabre gurbaa tokko ka agartee bishaan daaku argee jedhe. Tokko immoo ka moggaa bishaanii dhaabbatu. Ka moggaa bishaanii dhaabbatu kun dhagaa walirra guulatee tuulatee taa'anii jedhe. Kun ka daaku kun bishaan akka dhiigaa fakkaatu duuba agartee ka daakee wayita inni ba'uudhaaf dhufu ka maddii dhaabbatu kun dhagaa fuudhee itti gadhiisaa jedhe. Dhagaa kana afaan isaa keessa buusee dhagaan kun fuudhee bishaan walakka isa deebisaa jedhe. Achirraa ammallee daakee ba'uudhaaf wayita daarii ga'u afaan banaa jedheen. Ka moggaa dhaabbatu kun bishaan agartee dhagaa fuudhee itti gallakkisaa jedhe. Dhagaan kun afaan keessa dhaahee bahara walakkaa kana isa deebisaa jedhe. Achirraa ammallee faajii akkasitti dhufaa akkasumatti dalagaa jedhe kun. Maaluma namni akkanatti dalagan kun jennaan bira nuun dabri naan jedhanii bira dabree jedhe Nabi Muhammad salawaatu rabbii wasalaamu alayhi. Achi bira dabarraan boolloo takka dhufee jedhe. Boolloo tana namatu keessaa iyyaa jedhe.
namatu keessaa iyyaa jedhe. Duuba itti achi siqee laalee jedhe boolloo tana keessa gati. Yoo laalu keessa isiidhaa nama dhiiratiif dubartiittu keessa jiraa jedhe. Qullaa akka dhalatanitti keessa jiranii jedhe. Ibidda gama jalaatii itti ol qabsiisanii ibiddi kun yoo itti ol mallisu jalaa ol fiiganii jedhe bahuudhaaf. Boolloo afaan xiqqoodhaa bahuu hin danda'anii jedhe. Gubbaa dhaabbadhee gallaalee jedhe. Dhiiraaf dubartii jedhe warra achi keessa ciisu kun qullaa akka dhalatanitti. Ibiddi jalaatti ol mallisee wayita jedhu iyyanii agartee ol fiiganii jedhe. Bahuu hin danda'anii jedhe. Ummata akka kanaan cinqamutti jiruun argee jedhe. Maaluma ummanni kun jedhee gaafannaan bira nuun dabri naan jedhanii jedhe. Bira dabree jedhe. Wayita achi bira dabru namticha tokko ka agartee ilaalchi isaa fokkatu kalaalchan tolle kalaalchan bareenne kanan argee jedhe. Maal dalaga jennaan moggaa ibiddaa fiigaa jedhe. Ibidda kana keetii walitti tuqee ibidda kana qabsiisee moggaa kana fiigaa jedhe. Kalaalan hin bareennee jee ka agartee kalaalcha nama hin harkifne ka takkaa nama akkas fokkataan hin argin jedhe. Duuba innummaan kun maali jedhee gaafannaan bira nuun dabri naan jedhanii bira dabree jedhe. Achi bira wayita dabru manguddicha tokko dhufee jedhe. Kan bareedu ka haala gaariidha. Ilmaan xixiqqashoon moggaa isaa kana guuttee teettii jedhe. Maaluma manguddicha akkanaatti bareedu ka haalli isaa gaariidha. Akkasuma ilmaan jala jirtu tun illee maali jedhee gaafannaan bira nuun dabri naan jedhanii jedhe. Achi magaalaa takkatti onna baasanii achitti argee jedhe ammallee ummata agartee cinaan qaama isaanii bareedu ka cinaan qaama isaanii fokkatu. Qaama isaanii kana wal qooda. Gamanni hin fokkata gamanni hin bareeda. Walakkaa qaama isaanii kan adda baasee Rabbiin guddaan subhaanahu wa ta'aalaa walakkaan qaama isaanii cinaan tokko ni bareeda cinaan tokko ni fokkata. Ummata akkanaatiin argee jedhe. Ummata kanaan bishaan adii tokko fuuldura jira deema bishaan san seenaa jedhaniini bishaan san dhaqanii seenanii wayita aydachaan bareedanii qaamni isaanii martuu wal fakkaatee ka gara agartee wal qoodu sun wal fakkaatee martuu bareedee qaamni isaa ka duraan wal qoodu sun ka fokkinnaa sun irraa deemsifamee ka bareedaa ta'ee martinuu bareedee gaddachaa jedhe. Bifti fokkinnaa sun irraa dhabamee jechuudha. Kanan argee jedhe. Achi bira naan dabranii fookii takka ta agartee kaadheerumminni isii duumessa keessa jirtu ta bareedumarraa ajaa'ibaa nagarsiisanii jedhe. Fookiin maan tun ta'ee nuti jennaan tan teeti naan jedhanii jedhe. Hin seenaan adiisaa jennaan amma yeroon hin geenne naan jedhanii jedhe. Hayyee amma gassi deebiifnaa bakka irraa sifinnetti naan jedhanii jedhe. Ganna deebisuudhaan duratti waan edan agarsiiftan san natti himaa jedheen jedhe. Waan agarsiisaa bultan san nu hoosii odeessinaa dhageeffadhuu naan jedhanii jedhe. Gurbaan taraa duraa keessatti ati itti dhufte sun amma tafsiilan himuufi deeman gargar baasanii himuufi deeman waan awwala bira nuun dabri jedhanii san mara. Kajeelaa dhageeffadhaa kaanilleen isinii hima. Duuba gurbaan taraa duraa keessatti ati itti dhufte sun kaciisu kakuun dhagaadhaan agartee ka moggaa isaa ka gamanaa dhahee dhiiga irraa dhangalaasu ka eegasii gamanattillee dabree irraa dhangalaasu ka dhagaa wayita irraa konkolaati dhagaa fudhatee wayita deebuu gamanni fayyee jiru sun nama qur'aana rabbii baratee qur'aana rabbii haffazee qur'aana rabbii baratee irraa rafeeya ka ittiin dalayne jechuudha. Qur'aana rabbii haffazanii ka ittiin hin salaanne ka ittiin leeyliin dhaabanne ka waajibban rabbii ittiin hin salaanne akkanumatti agartee deemuun cubbuu hagana geettu qaba yaa obboleewwan keenna. Cubbuu hagana geettu qaba. Nama qur'aana rabbii baratee irraa rafee jedhe. Maanaan dubbii ka ittiin dalayne jechaadha ka ittiin hin salaanne. Ka ittiin dalayne qur'aanni agartee waan itti nama ajaju qaba waan irraa nama dhoorguu qaba. Takka jedhi jedhanii. Ka lammataa ka gizee agartee lammataa ati itti dhufte ka agartee okkoo sibiila afaanii kaanii akka killiyyuutti tarsaasan. Gamanaalleen akkasitti tarsaasan. Asiin funyaan keessa kaanii akkasitti tarsaasan ka ati agarte sun nama kijibu ka kijibni isarraa baatame moggoowwan adda addaa dhaqqabuuya. Hadiisa kana gaaf dur shayni keenya nu barsiisu ma'anaan isaa naan galle ture. Akkamitti kijibni namni tokko kijibu moggaa adda addaa dhaqqaba jedhee. Ajaa'iba shari'aan tun waan uf dura waan kanaa dhufullee dubbatteedha.
gaafa barannu san feesbuukiin hin jiru. Ajaa'iba! Ammaan kana kijibni agartee feesbuuk irratti namni tokko gadi dhiise biyya teenya keessatti har'a wanni akkanaa argame jedhee yoo namni tokko biyyarraa kijibee feesbuuk irra gad dhiise, feesbuukni kun bakka meeqa dhaqqaba? Amerikaa, warra Amerikaa jiru argee, warra Awustiraaliyaa jiru argee, ka Kanaadaa jiru argee, ka Awurooppaa jiru argee, ka biyyoota Arabaa keessa jiru argee, ka Afrikaa keessa jiru arga. Moggoowwan maraa dhaqqabe. Laala ma'anaa agartee ka hadiisa kana akka inni itti agartee wal kaluu yaa obboleewwan. Nama tokkocha ka kijibe ganda takka keessaa kijibe durgaa feesbuukni hin dhufin namni tokko yoo kijibe ganduminni keessa kijibe san ilmaan wabbeerotaa fa'aa agas biran dabru. Naannoon biraatu isan beeytu. Har'a nama tokko yoo kijibe aalama guututu isa dhagaa kunu bakka mara. Nama agartee kijibee kijibni isarraa agartee moggoowwan adda addaatti baatamee jedhe Nabiin alayhi salaatu wassalaam. Ka kijibni isaa moggaa adda addaa dhaqqabee jedhe. Laala har'aan kanatu akkanumatti ol bahaniitumaan har'a wanni akkanaa argame jedhan dhugaadhaara namni adda baafachuuf deemu hin jiru. Wain jaakum faasiqun binaba'in fatabayyanuun hin jirtu. Namu wal jala guuisu duuba. Bakka mara dhaqqaba duuba. Nama kijibee kijibni isarraa baatamee moggaa mara dhaqqabe isa sana agartee ka akka sanitti dalaganii jedhanii ka agartee akkasitti tarsaasan sun namticha agartee kijibni isarraa baatamee moggaa adda addaa dhaqqabeeya. Haga kijibni fokkataa, haga kijibni hamaa laalaa yaa obboleewwan keenya. Haga Rabbi biratti illee xiqqeenna. Hayyee ka bishaan agartee ka maddii dhaabbataniitiin inni bishaan daakee wayita bahuu dhufu agartee ka fuudhanii dhagaatti gadhiisanii dhagaan laagaa dhahee agartee walakka deebisu sunoo jennaan nama addunyaa gubbatti ribaa nyaatee yaa ka dhala nyaate. Nama addunyaa gubbatti baankii dhalaa irraa gadi fuudhatee tumaan agartee waan Rabbiin namni agartee ribaa nyaate naa waliin lola seene jeemi. Warra agartee ka akkasitti ribaa nyaatee jedhu warra addunyaa gubbatti ribaa nyaatee jedhu. Nabiin akkana jedhan salawaatu Rabbii wa salaamu alayhi. Hayyee ka boolloo keessatti waliin qabamee boolloo jalaa ibidda itti qabanii ibidda itti qabsiisanii dhiiraa dubartiidhaan agartee ka achi keessa taa'u qullaa ka wayita agartee akka sanitti agartee ka ibidda jalaatti qabsiisan iyyee gooyee agartee bayuudhaaf wal fuugu sun maali jennaan dhiiraa dubartii addunyaa gubbatti zinaa dalaydeeya. Warra zinaa dalage Rabbii subhaanahu wa ta'aala akka sanitti dalagaaya. Yaa subhaanallah. Hamma yoomii akkanatti dalaga warra kana haga gaafa guyyaan qiyaamaa geettutti. Bakkiti kun eessa? Qabrii keessatti bakkiteen akkanatti dalagan kun azaaba qabriiti jedhan. Azaaba qabriiti. Namticha quraana Rabbii baratee agartee irraa rafellee qabrii keessatti akkanatti azaban. Ka cal'isee kijibee kijibni isarraa moggaa adda addaa dhaqqabellee qabrii keessatti akkanatti azaban. Qabrii keessatti akka kanatti dalagan jechuu gocha isaa kana duuba. Ka ribaa nyaatellee qabrii keessatti akka kanatti dalagan. Kuni cuftuu azaaba qabriiti. Amma yoomii akkanatti dalagan jennaan haga gaafa guyyaan qiyaamaa gahutti jette malaa'ikaan sunniin lamaan himaniif. Nabii keenya alayhi salaatu wassalaam. Ka warra zinaa dalaguu sunilleen akkasuma haga gaafa guyyaan qiyaamaa dhaabbatutti akkasumatti azabaman. Hayyee gurbaan moggaa ibiddaa fiigu sun hoo jennaan wardiyyaa jahannamiyyaa malaa'ikaa Rabbii wardiyyaa godhee achi kaayessani kalaalchallee hin tolle jechuu. Nama Rabbii subhaanahu wa ta'aala qabii itti darbii yoonni jedheen agartee qabeetumaan takkatti hin keessa buusu jahannamii kana jechuu. Akkana wardiyyaa jahannamii jedhe sunillee. Manguddichi haala gaariidhaa ijoolleelleen agartee ka moggaa isaa jijjiirtuu babbareedduun kennillee bareedaa ka haalli isaallee bareedaa eenyu jennaan sun nabiyyanaa Ibraahimii jedhaniin. Ijoolleen hoo ijoollee agartee ka ijoollee daa'imummaan duduuteeya. Ijoollee daa'imummaadhaan addunyaarraa galan jechuu bakka cubbuudhaa osoo hin gahin. Bakka cubbuudhaa osoo hin gahin ijoollee daa'imummaan duuduute. Hayyee warri agartee cinaan qaama isaanii fokkatu ka cinaan qaama isaanii bareedu sunoo ka qaamni isaanii wal qoodu jennaan ka deemaa bishaan san seenaa jedhanii bishaan adii daalacha san seenanii dhiqatanii wayitachii gad deebi'an qaamni isaanii wal fakkaatee bareedu sun eenyu jennaan
warra addunyaa gubbatti cubbuu fi agartee khayrii fi sharri illee waliin laaqee dalageeya. Cubbuu illee ni dalaga, sharri illee ni dalaga. Warra akkasiisaniyyaa ka tawba rabbii isaan dhaqqabe jechuudha. Ka tawbatanii tawba rabbii isaan dhaqqabe. Warra sanii warra tawba rabbii isaan dhaqqabe jechuudha. Warra tawba rabbii isaan dhaqqabe warra sani warra akkasi bareedu sun fuulli isaanii wal fakkaate. Manni illee agartee keeti jaaniini mana jannata keessatti rabbiin Nabi Muhammadii kurfeesse. Duuba qissaan tun akkana fakkaatti. Hadiisni kun jechaadha nabii keennan nu odeesse alayhi salaatu wassalaam hadiisa nabii keennatti salawaatu rabbii wasalaamu alayhi. Yaa obboleewwan keenna haa jajjabaannu ibaadatti haa jajjabaannu dubbii haga jabduu agartanii ibaadatti haa jajjabaannu sooma salaatatti haa jajjabaannu duuba. Nabiin keenna alayhi salaatu wassalaam namni agartee ka dubbii cubbuudhaa akkasuma agartee dubbii cubbuudhaa hin dhiisin baatii ramadaanaa keessa ka kijiban dhiisin jecha ka agartee waan cubbuudhaa akkuma dur dalagutti dalagu. Man lam yada qawla zuuri wal amala bihi je nama jecha cubbuudhaa agartee dalaguun dhiisin ka hojiisan nama isan dhiisin ka agartee dalaguulleen dhiisin falaysa lillaahi haajatun je rabbiin haajaa takkallee isatti hin qabu jedhe agartee haajama takka rabbiin irraa hin qabu jedhe. Haajama takka rabbiin irraa hin qabu jedhe inni warra ibiddaati jechuu ta'e gaafa kana. Kanaafuu agartanii rabbiin nu haa sattaru bishaanumaa fi nyaataa fi dhugaatii callarraa soomuu osoo hin taane soommanni agartee waan hedduurraa soommananii rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa warra soommana kana agartee akka barbaadutti soommanee guyyaa borii rabbi biratti milkaa'u rabbiin haa godhu. Wassalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh. مع السلامة إلى اللقاء. وأكون للوطن الحبيب مشيدا أنمى إليه